Hizbullaan waajjira olaanaa basaasaa Mossad magaalaa Tel Aviv keessatti argamu irratti haleellaa raawwachuu beeksisee jira. Magaalaa guddittii Tel Aviv keessaa sagaleen akeekkachiisaa sireen bal'inaan dhaga'amaa akka jiru miidiyaaleen gabaasaa kan jiran yoo ta'u, Hizbullaan haleellaa kana rookeetii Fuad 4 akka raawwate ifoomsee jira. Israa'el duula waraanaa lafoo Liibaanos irratti jalqabde dhiisuun gara duubaatti dhiyeessaa jiraachuu ishee Wall Street Journal gabaasee jira. Israa'el haleellaa lafoo bal'aa Liibaanos irratti fudhachuuf yaaddee guutummaatti dhiisuun qooda kanaa dhiyeenya daangaa irratti kan argaman buufataalee Hizbullaa irratti xiyyeeffachuun haleellaa raawwachaa jiraachuun ishees beekamee jira. Washington Post aangawoota Israa'el waabeffachuun akka gabaasetti kaayyoon keenya kaaba Israa'el irratti haleellaa kan fudhatan humna jabaa garee Hizbullaa balleessuudha jechuun isaanis gabaafamee jira. Loltoonni waraanaa Israa'el kunneen kan humna qilleensaa fi taankiin dabalamee opereeshinii geggeessaa jiru kun hanga ammaatti hidhattoota Hizbullaa waliin lola lafoo kallattii geggeessuu dadhabuun duubatti deebi'aa jiraachuu isaa dhagaamee jira. Gabaasa bal'aa qindeeffannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Ameerikaan humnoota waraanaa ishee dabalataan gara baha giddu galeessaatti bobbaasuu hordofuun loltoonni ishee baha giddu galeessaa qabdu baay'inni isaanii gara 43tti ol guddatee jira. Lola jibbaataa Hizbullaa faana geggeessaa kan jirtu michuu ishee Israa'el tiksuuf kaleessa jeetilee waraanaa gosa garaagaraa danuu garasitti bobbaasuun ishees beekamee jira. Kaayyoon isaas Israa'elin tiksuuf akka ta'e ifoomsitee jirti. Odeeffannoo kanas qindeeffannee jirra. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaa yoo yaashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa kan baha giddu galeessaa dabalatee kan gaanfa Afrikaa bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala YouTube keenya dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like, share gochuun waliif qooda. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti turtii gaarii. Hizbullaan waajjira olaanaa basaasaa Mossad magaalaa Tel Aviv keessatti argamu irratti haleellaa raawwachuu beeksise. Magaalaa guddittii Tel Aviv keessaa sagaleen akeekkachiisaa sireen bal'inaan dhaga'amaa akka jiru miidiyaaleen gabaasaa kan jiran yoo ta'u, Hizbullaan haleellaa kana rookeetii Fuad 4 akka raawwate ifoomsee jira. Israa'el duula waraanaa lafoo Liibaanos irratti jalqabdee dhiisuun gara duubaatti dhiyeessaa jiraachuu ishee Wall Street Journal gabaasee kan jiru yoo ta'u, Israa'el haleellaa lafoo bal'aa Liibaanos irratti fudhachuuf yaaddee guutummaatti dhiisuun qooda kanaa dhiyeenya daangaa irratti kan argaman buufataalee Hizbullaa irratti xiyyeeffachuun haleellaa raawwachaa jiraachuun ishee beekamee jira. Washington Post aangawoota Israa'el waabeffachuun akka gabaasetti kaayyoon keenya kaaba Israa'el irratti haleellaa kan fudhatan humna jabaa garee Hizbullaa balleessuudha jechuun isaanii gabaafamee jira. Loltoonni waraanaa Israa'el kunneen kan humna qilleensaa irraa fi taankiin dabalamee opereeshinii geggeessaa jiru kun hanga ammaatti hidhattoota Hizbullaa waliin lola lafoo kallattii geggeessuu dadhabuun duubatti deebi'aa jiraachuun isaanii dhagaamee jira. Magaalaa guddoo Israa'el Tel Aviv keessaa sagaleen akeekkachiisaa sireen guutummaatti dhaga'amaa jira. Hizbullaan rookeetii Fuad 4 jedhamuun waajjira olaanaa Mossad fi yuunitii 8200 irratti dhukaasuu himee jira. Yuunitii 8200 fi Mossad magaalaa Tel Aviv keessatti argamu. Mossad dhaabbata basaasaa Israa'el kan peejaroota Hizbullaa akka isaanitti dho'u godhe duuba jira jedhamudha. Israa'el garuu dhimma kanarratti yaada kennitee hin qabdu. Yuunitiin 8200 giddugala odeeffannoo waraanaa Israa'el yoo ta'u, dhaabbata tikaa Ameerikaa NSA waliin hidhata qaba jedhama. Haleellaan kun miidhaa akkamii akka qaqqabsiise hanga ammaatti hin himamne. Israa'el loltoota ishee Hizbullaa waliin lola waraanaa ulfaataa geggeessaa jiraachuu beeksiste. Israa'el duula waraanaa lafoo ifoomsuu ishee hordofuun keessattuu naannawaa daangaa kibba Liibaanositti lolli lafoo ulfaataa geggeeffamaa jiraachuun maddeen oduu Israa'el balballoomsaa kan jiran yoo ta'u, Israa'el loltoota ishee kanaaf deeggarsa humna qilleensaa dabalatee meeshaalee waraanaa kallattiin taasisaa jiraachuu ifoomsitus lolli waraanichaa milkaa'uu hin dandeenye. Humna lafoo isheetiin kibba Liibaanos weeraruuf duula kan bante Israa'el Hizbullaa faana lolli waraanaa ulfaataa ishee mudachuu kan amante yoo ta'u, duula weeraraa kibba Liibaanos jalqabaa kanaan Israa'el humna addaa ishee fi humna dafee qaqqabaa ishee bobbaasuun duulicha geggeessaa jiraachuu beeksistee jirti. Humni waraanaa Israa'el akka ibsetti duulli waraanaa lafoo kun kan jalqabe halkan wiixataa yoo ta'u, duula kana keessatti kutaa waraanaa 98ffaa kan Gazaa keessatti Hamaas faana lola geggeessaa ture makuu ishee ibsitee jirti.
humni waraanaa Israa'el kun ibsa isaatiin nawaa murtaa xiyyeeffannoo qabu irratti duula waraanaa loltoota gaggeessaa jiraniif deeggarsa humna qilleensaa fi meeshaalee waraanaa gurguddaa taasisaa jiraachuu ishee eertee jirti. Ibsa gariin Hizbullaa dhakenneen Israa'el keessatti kan argaman qabiyyee waraanaa Israa'el irratti qaamii rookeettii fi meeshaalee gurguddaan haleellaa raawwannee jirra kan jedheem yoo ta'u Israa'el loltoonni ishee Liibaanos keessa seenuu ibsa isheen baasteef deebiin kenniniim. Laga Liitaanii jedhamurraa gara kibbaatti kan buufatee jiru humni Hizbullaa naannawaa sanaa cabuu qaba jettee kan amantu Israa'el laga kanarraa gara kaabaatti sochii konkolaataa dhorkitee jirti. Israa'el haleellaa qilleensarraa halkan jimaataa raawwatteen Beerut keessatti hoogganaa waliigalaa Hizbullaa Hassan Nasrallah ajjeesuun gabaa giddu galeessaatti humna jabaa michuu Iraan irratti kasaaraa waraanaa qaqqabsiistee jirti. Duula waraanaa kanaan kaayyoo isheen milkeessuu barbaaddu Israa'el akka ibsiteetti lammiilee ishee 10,000 lakkaa'aman kanneen haleellaa rookeettii Hizbullaa baqachuun qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiran gara qe'ee isaaniitti deebisuu yoo ta'u haleellaa qilleensarraa Liibaanos irratti raawwachaa jirtuun garuu gammaatti namoota nagaa 1,000 ajjeesuun kanneen 100,000 lakkaa'aman ammoo qe'ee isaaniirraa buqqistee jirti. Ameerikaan humnoota waraanaa ishee dabalataan gara baha giddu galeessaatti bobbaasuu hordofuun loltoonni ishee baha giddu galeessaa keessaa qabdu baay'inni isaanii gara 43,000tti ol guddatee jira. Lolee jibbaataa Hizbullaa faana gaggeessaa kan jirtu michuu ishee Israa'el tiksuuf kaleessa jettilee waraanaa gosa garaagaraa danuu garasitti bobbaasuun ishee kan beekame yoo ta'u kaayyoon isaas Israa'elin tiksuuf akka ta'e ifoomsitee jirti. Ameerikaan humnoota waraanaa ishee dabalataan gara baha giddu galeessaatti erguun ishee beekame. Ministeerri waraanaa Ameerikaa loltoota gam gara kanatti akka bobbaasan ifatti waan ibsan kan hin qabne yoo ta'u akka gabaasaa New York Timesitti loltoonni dabalataan gara baha giddu galeessaatti bobbaafaman baay'inni isaanii 2,000 hanga 3,000tti lakkaa'amu jechuun maddeen isaa waabeeffachuun gabaasee jira. Loltoonni waraanaa dabalataan kaleessa Ameerikaan baha giddu galeessaatti ergite kana hordofuun lakkoofsi loltoota waraanaa baha giddu galeessaa keessa jiranii gara 43,000tti kan guddate yoo ta'u dubbiimaan Peentaagoon dabaluun akka eeretti loltoota waraanaa kana faana Ameerikaan jettilee waraanaa hedduu gara baha giddu galeessaatti kaleessa erguu ishee ifoomsee jira. Lola waraanaa Israa'elii fi Hizbullaan jalqabee hordofuun meeshaaleen waraanaa Ameerikaa kaleessa gara baha giddu galeessaatti ergite keessaa jettileen waraanaa gosoota F-50, F-60 fi F-22 dabalatee xiyyaarri waraanaa ATN ergamuun humna qilleensaa Ameerikaanii jabeessu jechuun dubbiimaan kun balballoomsee jira. Ameerikaan buufataalee waraanaa ishee baha giddu galeessaa keessatti argamaniif loltoota waraanaa dabalatee meeshaalee waraanaa ishee dabalataan erguun ishee lola waraanaa Hizbullaa waliin gaggeessaa kan jirtu michuun ishee Israa'el deeggarsa waraanaa kan barbaaddu yoo ta'e ishee tumsuuf akka ta'e ifoomsitee jirti. Yeroo Israa'el Gazzaarratti waraana labsitee duula gaggeessitu xiyyaara waraanaa kan baatu doonii guddicha ishee fi jettilee waraanaa ishee hedduminaan gara naannawaa baha giddu galeessaatti kan sochoostee Waashingtan kan ammoo Iraan tarkaanfii akka hin fudhanne doorsisuuf akka ta'e himamee jira. Ministeerri waraanaa Ameerikaa dheengadda ibsa kenneen dooniin guddicha Abrahaam Lincoln kan yeroo waraanni Gazzaa eegaluun gara baha giddu galeessaatti bobbaafame hanga turtii isaa baatii tokkoof dheeressuu kan beeksisan yoo ta'u dooniin jeettii waraanaa baatu guddichi biraa immoo Virgiiniyaa irraa ka'uun Awurooppaa qaxxaamuraa jirti kan jedhame yoo ta'u karaa galaana Meeditiraaniyaa ba'uun haleellaa Israa'el irratti fudhatamu qolachuuf akka bobbaafamtu Ameerikaan ifoomsitee jirti. Tel Avivin deeggaruuf meeshaalee waraanaa dabalatee loltoota ishee bobbaasaa kan jirtu Ameerikaa kan hoogganan pireezidaantiin Joo Baayiden garuu Israa'elii fi Hizbullaan waliigaltee dhukaasa dhaabuun saffisaan akka taasisan gaafachaa jiru. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'uun kura dhaabbata biyyoota gamtooman irratti haasaa taasisanii turaniin Iraan keessaa bakki Israa'el qaqqabuu hin dandeenye hin jiru jechuun isaanii ni yaadatama. Netanyaa'uun onkoloolessa 7 darbee Hamaas isaaniin haleeluu ibsanii achiimmoo onkoloolessa 8 Hizbullaan Liibaanos irratti Israa'elitti dhukaasuu beeksisan. Erga guyyaa sanii rookeettiiwwan 8,000 ol ta'an Israa'elitti dhukaafamuun himanii jiru. Netanyaa'uun kora kanatti qaamolee Israa'el irratti haleellaa raawwatan yoo tarreessan Huutii Yaman irraa Iraan ammoo kallattiin dachee Israa'el haleeluu dubbatan. Netanyaa'uun wayitaa haasaa gochuu eegalan aangoonni biyyoota adda addaa hedduun mormii ibsachuuf koricha dhiisanii ba'aniiru. Netanyaa'uun kora dhaabbata biyyoota gamtoomanii New York irratti haasaa kan eegalan lola waraanaa of baraaruutti waan jirruuf gara New York dhufuuf karoora akka qabatanii turre dubbatan. Wanti yaada isaanii jijjiirsise gara USA isaan fide waltajjii UN gubbaatti namootni ba'anii waa'ee Israa'el soba dubbachuu fi himachuu isaaniitiin akka ta'e dubbatan. Wanti jala butanii ibsuu barbaadan dhugaa Israa'el nageenya barbaadde jedhu akka ta'es beeksisan. Netanyaa'uun erga onkoloolessa 7 walakkaa humna Hamaas fixuu fi to'achuu akka danda'an ibsan. Ammoo kanaaf humni hafeessatti socho'aa akka jiru adda baasuu fi irratti xiyyeeffachuu akka ta'e dubbataniiru.
dabalataan namoota maas Israa'el haleeluun butiin hanga deebisanitti duulee eegalan akka hin dhaabne dubbatan. Netanyahuun haasaa isaanii kana keessatti kaartaa naannoo bahaa giddu galaan baasuun Iraan naannichaa fi guutuu addunyaaf balaadha jedhan. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Iraan irra qoqqobbii akka kaa'u cimsuun kan gaafatan hundi keenya hamma dandeenyuun Iraan meeshaa nuukileeraa akka hin hidhanne gochuu qabna jedhan. Iraan ilaalcha finxaalessaa ta'e bahaa giddu galaa keessatti cimsuu barbaaddi jechuun addunyaan adeemsa ishee kana callisee ilaalaa akka jiru himaniiru. Amma duras sagantaa nuukileeraa Iraan ilaalchisee kora kana akeekkachiisu kan himan Netanyahuun hojii hojjetameen waggaa 10f karoorri ishee akka barfatu gochuu danda'us dhaabsisuu akka hin dandeenye himaniiru. Nageenyaa fi tasgabbii guutuu addunyaaf jecha sun akka ta'u heeyyamuu hin qabnu jedhan. Abbootii irree Iraaniif dhaamsan qabam yoo nu haleeltan nutis isin rukunna jedhaniiru. Netanyahuun gara dhumaatti ammoo filannoon keessan kamii jechuun hirmaattota kora UN gaafatan. Israa'el dimokiraasii fi nageenya moo Iraan? Israa'el waliin dhaabbachuun faayidaa duudhaa mataa keessaniif dhaabbachuudha. Dabaluunis biyyi isaanii warra kaanis diina walirraa ittisaa akka jirtu dubbatanii jiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa nuti sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolabama. Kanneen chaanaala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophii keenya like share gochuun waliif qooda hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.